hamminya isaa, cimina isaa, jabeenya isaa, waan inni ilmoo isaa godhe, waan ilmoon isaa goote, waan jaartii isaa godhe, waan jaartiin isaa goote, waan kana hunda takka takkaan adda isinii baafnee isinii dhiyeessina. Way haasofna warraan tana waan dubbannu qabna. Baga isiniin ga'e kana gaa qayyannuu se'u waan jiru damneetuma jenne malee waa'ee Oromoo tana waan dubbannu jira. Waa'ee Oromoodha. Waan asoo barbaannu jira waa'ee Oromoo irraayi. Oromoo fi magaalaa Finfinneetu walii maalii waan jiru haafnee dubbanna takka takkaanii arraafammoo gabaabsinee waan gartee waggaa waggatti Oromoon gamaa gamana yaatee gartee irreecha kana dhufti. Namoota hedduutu dhufa. Irreechaaf dhufanii gartee guyyaa tokko guyyaa lama amma kaleessaa fi arra boru booda ni obbaafatana fakkaattiif ta'an nam tokko hin jiru. Finfinnee keessa waan dhufe sun gartee amma eega kaleerraa arraas warri jiru keessummaan makiinaan ittiin dhufan manni bulan bakki bulan wanni nyaatan wanni dhugan bakka hundi tajaajilli kana biraati. Isaan dhufanii hanga tokko akka dhufanitti dhufanii hoon ala bulee amma maduras gaafa dabrees waggaa meeqa laalaa ture irreecha ala bulanii bishaanis rottoon itti naqanii fi gartee hanga san makiinaan itti naqanii fi nam facaasanii waan godhanii gala deemanii jechuudha. Oromoo fi magaalaan tun waliif maali? Wanni jiru guyyaa tokkotti dhufanii deemuu osoo hin taane dargaggoonni dilli dhufu kun magaalaa kana keessatti hojii uummatee osoo taa'ee jirra hojii uumamee fi namoonni gurguddaan abbootiin qabeenyaa namni gartee jiraachuu danda'u hundinuu magaalaa sana dhufee osoo dhuunfate. Maaliif magaalaa sana yeroo dhufee gartee guyyaa tokko dhufee deebi'u irraa magaalaa sana keessatti abbaa ta'ee dalagatee abbaa magaalaa sanii ta'uu qaba namni keenya. Wanni silaa godhamuu qabu. Kun ammoo amma harkutti hin jiru namoota akka harkutti dhufanii ni dheechiisanii gartee namoota ni utaalaa amma dhufanuu akkatti dhufanii kayyabaadha. Gartee rakkoo tiraanspoortiidhaaf akka adda addaatti dhufanii rakkatanii bakka bulan dhabanii hoteelaa dhabanii waan nyaata dhugaatii dhabanii rakkoo bulanii magaalaa isa deeman. Gama biraatiin ammoo wanni silaa gartee Oromoon barbaaddu Finfinnee irraa maali waan jiruus Oromoon laaluu qabdi. Oromoon dhiichisan barbaaddu Oromoon gartee Finfinnee irra dhiichisuu qoftiin sirbuu qoftiin guyyaa tokko namni gartee hawaa qabu dhugee kun gartee bishaan illee dhabee tattaa'u. Akka bayan jechuu qoftiin hayyoo Oromoon gartee magaalaa Finfinnee irraa faayidaa argachuu qabdu miti. Faayidaa magaalaa argachuu qabdu gama bulchiinsaatiin akka jirutti ta'e gama diinagdeetiin ammoo abbaa magaalaa tana ta'anii diimoogiraafii magaalaa tanaa magaalaan tun fooliinsii gartee Oromoo tulkootu godhuudha. Oromoo jechuu qabdi fooliinsii. Amma immoo nama biraatti afaan biraatti dubbattii akkasii jechuun amma haalli jiru fooyyeedha. Dhufanii immoo dhaqaa galaan gartee dhufanii akka nama ergaa dhufeetti galuu osoo hin taane dhufanii magaalaa kana keessa qubatanii Oromoon guddinaan jiraachuu qabdi. Rakkoo adda addaatti Oromoo mudatan Finfinnee keessatti gama afaaniitiin rakkoodhaa gartee tajaajila adda addaa argachuudhaaf tiraanspoortii hin beekan karaa deema magaalaa keessa. Kanaaf rakkoo kana hundaafuu saamicha adda addaa saaxilamanii girgirii meeqaatti ta'a. Magaalaa tana abbaatti ta'anii eega dhiinni magaalaa tanaa keessaan bu'e eega lafeen cabxe eega gartee namni jiru jireenya itti dhabe magaalaa tanatti abbaa ta'uu qaban jechuudha. Yeroo fedhattu Oromoon abbaatti ta'uu qaba. Amma gaa namoonni gartee biraa ogguu Oromoon abbaatti taate adiirra taammoo isuma taammoo magaalaa tanaan maal ta'anii oggoo isaan abbaa ta'aniif jee namni gaafii kasu jiraachuu mala namuu akkuma gartee akkuma ammaan dura namoonni hedduun dubbatu. Magaalaa gudditti naannoo hundinuu adda addaan qabdi Itoophiyaa tanaa keessatti. Magaalaa guddittiin Finfinneen tokko magaalaa guddittii Itoophiyaati, Afrikaati, teessoo Afrikaati, gamtaa Afrikaa. Naannoleen Itoophiyaa keessa jiran hundinuu naannoo hundi adda addaan qabdi. Naannoon san magaalaa guddittiin san ta'e Itoophiyaati waata nama hundaati wanni jedhan jirtu hin dhageenye madura artistii Qamaraa madura haasisuusanii haasoo irratti waan kana kaase. Gondar, Bahir Dar, Itoophiyaa hundaati aadaa nama hundaa calqisuu qabdi kana wanni jedhamu hin jirtu. Finfinnee kutaate immoo nama hundaati yeewulaachinaat waan jedhaniikaa teetis wanni xiyyaas kiyya teetis tiyya jechuun xiqqoo namatti ulfaatti. Xiyyaas tiyya teetis teet yoo jambar hedduu. Wanni gartee teenyaa fi tiyyaa fi tuntu waan adda addaatiimi. Teetiyyaa teetis teetii siin jedhanii tiyyaas tiyya jechuudha malee tiyyaas tiyya teetis tiyya jechuun kumsaa miti jechuudha ifatti. Kanaaf Oromoon waan magaalaa Finfinnee argachuu qabdi. Kanarratti gaheen abbootii qabeenyaa akkaan guddaadha. Gaheen mootummaa akkaan guddaa. Gaheen mootummaatti aansee gaheen abbootii qabeenyaa akkaan guddaa.
Gaheen mootummaadhaa haala mijeessee dargaggootaaf hojii uumuu. Ammaan haalli jiru maal isa fakkaatanii beektaa? Namoonni qabeenya qaban, maallaqa qabanuu lafa mana jireenyaatti jaalatan argachuuf, daldaluuf akka malee rakkachaa jiran. Baasiin isaan baasanii fi wanni isaan dalagan walitti hin dhuftu. Wanni gartee isaan guyyaatti irraa guuran waajjira kana jettaa, waajjira kana jettaa, waajjira malattis qaamonni nageenyaatis warri kaabinee nama adda addatti waan adda addaa si gaafatan. Buusee adda addaa. Magaalaa guddoo akka Finfinnee dhiisitti magaalaa xixiqqoo gartee gadii magaalaa biraa godinaa magaalaa biraa keessattuu jiraachuun ulfaataadha jechuudha ammaan tana. Haala gartee wanni isaan amma guyyaa irraa guuraa oolan kana jecha. Kanaaf gama mootummaatiin magaalaa irraa Oromoo dhiibuu jiran malee tarkisuutti jiran jechuudha wanni ammaan tana jiru qabatamaan. Guyyaa tokko ayyaanaa guyyaa adda addaa haa kabajanii malee qabatamaan dargaggoonni Oromoo kan Finfinnee keessa qubatee jiraatu haala mijiisaan jiran. Yoo godhaa jiranis namoota hanga tokko gartee akka isaan jala maxxanu namoota gartee ni jiraami haala mijeessanii bitti. Namoota buqqee gartee godina addaa naannoo Finfinnee kana jedhamee gaafa kan qubsiifamee gartee hargiraa buqqee dhufan gaafa kan naannoo Somaaliirraa buqqanii dhufan sanuu kaartaa mana jireenyaa san dhorkateeti mootummaan hiraarraa fudhachuu jira. Kun gama biraatiin jechuun abbummaan akka ittiin dhagahamne isaan kun akka deeman jechuudha. Kanaaf Oromoo gartee harkisuutti hin jiru jechuudha. Gama biraatiin lafa mana jireenyaa irratti mana ijaarrachuu barbaadan akka barbaadanitti hin harkatan. Amma waldaan lafa fudhatanii irra ijaaruu lafa mana jireenyaa irra ijaarrachuu hojjettoota mootummaatiifis jiraattotaafis nama adda addaatiif ni jaama. Garuu harka lafa jalaatiin wanni isaan godhanii namootaas adda filuu fi namoota gartee ifii barbaadan qofa maqaa isaaniitiin ifii godhachuu maqaa nama biraatiin ifii godhachuu maallaqa tirfii gaafatanii wal gurgurachuu hanga siraatti lafa bakka nama dhuunfaarraa bitattu olitti si gurgurachuu namoota amma inisheetii biyyanii lafa adda addaa gartee beelladaa fa'aatti horsiisuudhaaf yookaan ammoo waan adda addaa horsiisuudhaaf beelladaa loon horsiisuudhaaf lukkuutti horsiisuudhaaf waan adda addaa godhan tana eega namaa kannanii namni gartee waa irra ijaaree waa meeqa godhe qofa waa meeqa irra dalagee ati gartee tarkaanfachuu dandeessi jedhanii namoota sanarraa fuudhanii namoota qullaa gallakkisan hundaa jira jechuudha namoota hedduu jira. Wanti jiru haalatti gartee Oromoo dhiibuudha malee harkisuudhaa miti jechuudha. Kun ammoo qabaatamatti waan jiru waan uummanni gartee yaada kaasuu danda'u. Kanaaf guyyuma irreechaa irreecha sii kabajanii gammachuu irreechaa qofa sii ibsuun waan gartee eenyummaa qatiisuu miti jechuudha. Eenyummaa qatiisuuf ati jiraattee abbaa taatee abbaadhaan lafatee tira jiraattee magaalaa ta'e guddifattee abbummaan falmachuu jechuudha. Kanaaf wanni godhamtee godhamtee jiraachuu maltee ni jirtiisi jiramni dhufanii jira fooyya'insi ni jira magaalaa keessa wanni ta'u jirtu ni jirti. Daaraan ammoo itti yaadamee dargaggoonni magaalaa akka qubatan godhuun barbaachisaadha. Dargaggoonni Oromoodhaa jechuudha. Hireen haalli mijaa'uu qabaaf dargaggootaaf. Dargaggoonni gartee amma lafaa kaanii kaapitaala startaapii namni osoo hin qabaanne akkanumatti gartee namni abbaa qabeenyaa ta'uu danda'u haala mijeessuuf barbaachisaa jechuudha. Kanaaf wantoota kana fakkaatan irratti haalli mijachuu qabaa. Tabiraa gaawaa biraa bal'inaan gartee takka takka daddaan fudhannee wanni jiru maalii magaalaa irraa wanni nama dhiibu maalii wanni nama harkisu maalii jechuudha. Kana mataa kan hirreef dubbadde abbootii qabeenyaati. Abbootiin qabeenyaa dargaggoota humna oomishaa kana haa baratanis ta'ee dargaggoota gartee humna oomishaa kana ibin warran biratii warra humnaan dalaguu danda'anillee hojjechifachuu danda'u qaban jechuudha. Dargaggoota biraa osoo hin ta'in dargaggoota isaanii dhiyaatu. Nama isaanii quuqamu. Rakkoon takka dhufte namni gartee nama isaanii quuqamu kun miidhaatti ijaatu hamtuutti ijaatu. Amma dura yeroo iddoo irree jira jechuudha waan akkasii. Abbootii qabeenyaa meeqa akkasii qabeenya isaa yaallisaa jira. Kanaaf nama fi nama kana magaalaa fidanii fedhan nama ba'aa guuruu haa taatu waan fedhan dalaguu haa taatu hojjechiisuu danda'u qaban jechuudha. Kabaratees akkasuma qacaranii miindaa kabalanii fi haala mijeessanii fi magaalaa keessatti hojjechiisuu danda'u qaban jechuudha. Kaan ammoo dhuunfaadhaan namni hundinuu akka hundi keenya jechuudha. Wanti nurra jiru dargaggoonni gama hojiidhaa gama hojii gartee misooma akkamitti akka seenu hojii daldalaa akkamitti akka seenu magaalaa keessa jiraachuu akkamitti akka barru rakkannee akka fedhetti magaalaa seennee magaalaa keessatti balleeffachuu qabna jechuudha. Namni hundinuu rakkoo sumatti deemti balleeffachuu qabda jechuudha akka ofirraa dhorkite. Kanaaf qaamni sadeen kunuu hundi keenyaa'u wal taanee magaalaa teenya gartee itti gallee abbaatti ta'uu qabna. Magaalaa irraa fagoo teenya Finfinneen teenya gaafa kan teenya inni sabbataan teenya buraajuun teenya inni gaafa kan teessanii miti namni hin jennu teenya inni miti teenya ta'uu sana ammoo abbummaa agarsiisuu qaba jechuudha. Namni hedduu dhume namoota meeqa dhume magaalaa ijaan harkiniif jecha dhuman namoonni kan hedduun mana Oromoo magaalaa isaan dhufaniif san dhufnee abbaatti ta'uu qabna jechuudha. Wal dhufnee ibsanii. Gaafa dhumnu immoo osoo gartee Finfinneen beeyne sabbataan beeyne
buraayyuun beeyne namni keenya dhume amma immoo oguu gartee xiqqishuu wanni jijjiiramni baantoon dhufe warrummaan biraa gartee warrummaa gartee keessa dhume kana keessaa hafagoo xiqqochirraa fagoo Oromoo ta'uu dhabee madda dhiibamee kun gartee abbaa ta'e itti aanfamuunis waan sirriitii miti jechuudha. Kanaaf nama hundattuu walqixa namni hundinuu qixa sirriitti ilaalamee dhufee gartee jiraate abbaa ta'e jiraachuudhaaf haala mijachuuf qaba. Viidiyoo itti aanu keessatti jechuudha. Viidiyoo kanatti aanu keessatti waan kana hunda takka takkaan adda isinii baafnee isinii dhiyeessina. Hangasuu viidiyoo kana laayikii, sheerii, sabiskiraayibii godhaatii, koomentis nu godhaa, nu deeggaraa, nu jajjabeessaa galatooma.